Dhaggeeffattoota keenya deddeebi'uun akka mul'atan OBN FM Finfinnee 92.1 irraa yeroo marsaa kanatti gara keessan kan dhiyaatu qophiin waamaraa keenya eegalee jedhama. Qophii waamaraa keenya kan ganama wixitaatiin odeeffannoolee wayitaawaa biyya keessaa biyyaa odeeffannoo ispoortii garaagaraa qabannee wal duraa duubaan isin biraan kan geeyuutaan qophii waamaraa irraa eegalee jira. Qophii waamaraa guyyaa irraan tanaaluudhaan Feesal Adamisii wajjin jiran gama ogummaa teknikaatiin Borifan Taaddasaa nu faana jiran yaada keessan kan fudhatu immoo misgaana hordofaa toorota bilbilaa keenya irratti kan argamu yaada qabdan biraan godhan toorni bilbilaa keenya bana 0111 2603 akkasumas 0111 26 yaada keessan kan biraan geessan yoo ta'e kallattii misgaanuu argachuu dandeessan qophii waamaraa keenya jalqabee jiran qophii waamaraa keenya guyyaa irraan tanaa kana keessatti dhimmoonni ijoon ilaallu maal faadha kan jedhu dhageeffannoo deebina. keessumatti yeroo dubbistu baay'ee filachuu qaba. Namni waan siyaasaa barreessu kitaaba siyaasaa akka addunyaatti jiru deddeebisee ilaaluu turre jira. Inni walaloo barreessus akkasuma walaloo irratti fuulleffatee muuxannoo isaa gabbisuu turre jira. Miila kolachuudha kan inni miidhaan ga'e tokko cabseetuma nyaata fudhatee ta'edha. Tokko immoo lafee caccabseeni deebi'ee fayyuu sila hin dandeenyeef mana yaalaa immoo ga'u manni yaalaa haala artifishaaliitiif naa ta'u yookiis immoo haala sirratuu qabuun sirreessanii narraatti muran jechuudha. Olmoos amma kurmaana lammaffaa kanatti hojii kana karaa karoorfannee raawwanne jechuun hin danda'ama jechaadha. Gabaasa qabnuun waan lafarrattis jiruun naannoo lafa hektaara 58 kan ta'udha kan qopheessuu danda'u nurra ture. Horiin amma horii 40tu mooraa kana keessa jira. 40 kana keessa horiimaadha. Kun immoo kan ilmaman 40 keessa amma kan ilmaman horii 15tu jira jechaadha. dhimmoota ijoo qophii waamaraa keenya guyyaa irraa kana keessatti ilaaluudhaan akkasumas odeeffannoolee gaggabaaboo maddeen irraa argannee ni qabna. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden deeggarsa namummaa gara Gaazaa erguunsaa dhagaameeti kan jirus kunis xayyaarotaa fi helikoophterootaan samiirraa gara lafaatti kan gadi darbataman akka ta'edha. Odeeffannooleen dhaabbileen sabquunnamtiin garaagaraa baasan kan mul'isaa jiru akkasumas dooniin qabeenyummaan siitan Ingiliz taatiin galaana diimaa irratti dhidhiimuun si dhagaameeti kan jiru kunis erga haleellaan milishoota Haawutiitiin rukutamtee booda dooniin kun kan dhidhiimte erga waraanni Gaazaa eegaleen dooniin dhidhiimtituun tan jalqaba akka taate ibsamaati kan jiru. Akkasuma odeeffannoo ispoortiin immoo darbiin Maanchuuniyaan darbiin kilaboonni magaalaa Maanchestar lamaan kanis gaggeessan olaantummaa gara City 3-1 xumurameeti kan jiru. Gam boqonnaan duran goolii Marcus Rashford goolii ajaa'ibaa galcheen gareen Erik ten Hag dursaa turanis gam gareen Pep Guardiola booda ka'uudhaan goolii 3 galchanii darbii Maanchuuniyaan darbii olaantummaa Cityidhaan xumuramuu dandeetti kan jiru. Odeeffannoo ispoortii boodarra qabannee gara keessan kan dhiyeessinu ta'a. Isinirraa kan eegamu turtiin keessan qophiilee OBN FM Finfinnee 92 qophii waamaraa keenya kan ganama wixataa wajjin isin haa ta'u isiniin jennam qophiin keenya kan eegalu dhugaawsaa kanaaf qabanneen dursinam. Jilli pireezidaantii Chaanaa paartii baraayinaa obbo Adam Faaraan durfamu Jibuutii dhaqe. Jila kana keessatti pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shidee ni argamu. Turtii isaaniin hundeeffama paartii biyya Jibuutii bulchaa jiru ARPP waggaa 45ffaa irratti akka hirmaatan odeeffannoon imbaasii Itoophiyaa Jibuutii argamurraa arganii ni mul'isa. Godina Wallagga Bahaa Jimmaa Arjootti konferensiin nageenya hawaasa hirmaayisa taa'amee jira. Hirmaattonni konferensichaa wareegama qaaliin injifannoo fi jijjiirama dhufeen kunuunfannee qaamolee nageenyaa waliin ni eegganna jedhanii jiru. Barreeffama marii ka'umsaa ta'uun itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Wallagga Bahaa Koloneel Lammeessaa Oljiraan kan dhiyeessan yoo ta'u mariin bal'aan irratti godhamee jira. Bulchaan aanaa Jimmaa Arjoo obbo Taakkila Fiixeen uummanni aanichaa qaamolee nageenyaa olaantummaa seeraa mirkaneessaniif tumsuu akka qabanis gaafatanii jiru. Bulchaan godina Wallagga Bahaa obbo Waggaarii Nagaraa baraa'ina dhugoomsuudhaaf ilaalchaa fi gocha fiinxaaleessummaa fashaleessuu fi sabdaneessummaa fi tokkummaa uummataa cimsuun murteessaa akka ta'e himanii jiru. Gochaan humna badii shanii aanaalee godinichaa keessatti hawaasa irra gahaa jiru dhabamsiisuuf uummata qaamolee nageenyaa bira dhaabbachuu qabu kan gaafatan yoo ta'u raayyaa ittisa biyyaatti ajajaan itti aanaan ajajaa giddu galeessaa Birgaadar Jeneraal Tasfaayee Raggaasaa humna misoomaa fi nagaa uummataa dhoorkuu irratti dammaquun hojii olaantummaa seeraa raayyaa ittisa biyyaa raawwachaa jiru hawaasi tumsuu qabu gaafataniitu jiru.
Maria Hariro obbolummaa hawaasa Oromoo godina Arsii Lixaa fi naannoo Sidaamaa waldaangeessan aanaa Wandoo taa'amee jira. Mariin Hariro obbolummaa hawaasa Oromoo godina Arsii Lixaa fi naannoo Sidaamaa waldaangeessan cimsu aanaa Wandoo magaalaa Intayyeetti kan taa'ame. Maricha irratti hooggantoonni naannoo Sidaamaa fi godina Arsii Lixaa akkasumas bakka buutonni hawaasaa iddoo lameen argamanii jiru. Bulchaan godina Arsii Lixaa obbo Ahmad Haaji Oromoo fi Sidaamni aanaalee hedduun akka waldaangeessu kaasanii jiru. Kunis hariiroo isaanii gama hedduun akka cimsu kan kaasan yoo ta'u hawaasi daangaa waliin qoodatan iddoo lachuu duudhaa obbolummaa fi misooma waliin qabanis cimsanii itti fufuu qabu gaafatanii jiru. Maricha irratti hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya naannoo Sidaamaa obbo Alamaayyuu Ximootiyoos Oromoo fi Sidaamni aadaa fi duudhaa wal fakkaatu qabu kaasanii jiru. Dabalataan jijjiiramni siyaasaa biyyittuun argatte Oromoo fi Sidaama biratti yaadannoo guddaa qabu kan kaasan yoo ta'u Oromoo fi Sidaamni hariiroo isaa cimsatee biyya ijaaruu qabus obbo Alamaayyuu Ximootiyoos dhaamaniiti jiru. Kolleejiin fayyaa Adaamaa barattoota ogummaa fayyaa barisaa ture 277 bakka hooggantoonni olaanoon mootummaa fi maatiin barattoota argamanitti eebbisee jira. Sirna eebbaa kanatti pireezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii, hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa, deetaan ministeera fayyaa Dr. Ayyala Tashooma dabalatee keessummoonni biroo argamanii jiru. Haaluma wal fakkaatu yuunivarsiitii Walqixxee barattoota muummee barnootaa garaagaraan digirii jalqabaa fi lammaffaan barisaa ture 463 kaleessa eebbisee jira. Daa'oon biyyee meetirik tooniin 149 buufata doonii Jibuutii irraan gara Itoophiyaa galfamuun ibsamee jira. Hanga ammaatti daa'oon biyyee gara Itoophiyaatti erguudhaaf karoorri qabamee harka 43 milkaa'uu akka danda'e himamee jira. Raawwiin kunis qonnaan bultoonni yeroodhaan galtee barbaachisu akka argatan kan godhuu fi dabaluun oomishaaf gahee guddaa kan qabu akka ta'e ragaan ministeera qonnaa irraa arganne ni mul'isa. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee kutaa magaalaa Lidataatti ijaarsa manneen jireenyaa eegalchiisanii jiru. Ijaarsi manneen jireenyaa kunis gamoo abbaa darbii 9 yoo ta'u kutaa 300 kan qabu akka ta'e ibsanii jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee wayita ijaarsicha eegalchiisan akka himanitti rakkoo manneen jireenyaa magaalaa Finfinneetti mul'atu furuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannaa guddaa itti kennee hojiilee garaagaraa hojjechaa jiraachuu kaasanii jiru. Ijaarsi piroojeektichaa misooma yaadannoo Adwaaf lammiilee kaafamanii fi lammiilee misoomaan kaafamaniif kan oolu ta'uu ibsuudhaan ijaarsichi wayita xumuramu maqaa gaarii magaalattii guddisuura darbeen jireenya lammiilee kan ammayyeessuu akka himanii jiru. Piroojeektichas yeroo gabaabaa keessatti xumuruudhaaf kan hojjetan akka ta'e kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee himan. Kutaaleen hawaasaa naannolee Sidaamaa, Kibba Lixaa, Kibba Itoophiyaa fi Giddu Galeessa Itoophiyaa rababaan yaadannoo muuziyeemii injifannoo Adwaa daawwatanii jiru. Injifannoon Adwaa injifannoo waloo Itoophiyaanotaan hundaa'ee ta'uun haala miidhagaa fi hunda bakka bu'uun gurmaa'utti kan itti gammadan akka ta'e qaamoleen hawaasaa kunneen ibsaniiti jiru. Giddugalli qorannoo qonna qindaa Yuunivarsiitii Dambidolloo sanyiiwwan filatamoo kuduraa fi muduraa qorannoon baasee baay'isuun misooma dhangaa guutuu fi qonnaan bultootaaf tumsaa jiraachuun ibsamee jira. Hojiin giddugalichi gama kanaan hojjechaa jirus hawaasaa fi hooggansa godina Qeellam Wallaggaan daawwatame. Namoonni hojicha daawwatanis qorannoo giddugalichaan adda hojii qonnaan bultootaa fooyyessuuf keessatti faayidaa guddaa qabaa jedhamee jira. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee barsiisuun cinaatti hojii qorannoon hawaasa naannichaa faayidan garaagaraa irratti bobba'anii hojjechaa jiraachuu kaasanii jiru. Bulchaan godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa Yuunivarsiitichi inisheetiivii misooma bahanii fi qorannoowwan garaagaraatiin hawaasa tumsaa jiraachuu kaasanii jiru. Kanaafis galata kan qabaniif akka ta'e ibsan. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuun hospitaalaan riferaalaa gobbaa meeshaalee giddugala laaboraatoorii birrii miliyoona 100 ol baasuun eebbisee hojii jalqabsee jira. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu hospitaala riferaalaa gobbaaf meeshaalee giddugalaa garaagaraa bitee hojii eegalchiisee jira. Giddugalli kun hawaasa godinaalee 3 miliyoona 4 ta'an tajaajiluu kan danda'u yoo ta'u jiraattonni sirna eebbaa kanarratti hirmaatan kanaan dura dhaba meeshaalee laaboraatooriitiin fageenyaan ergamuuf dirqamuu miidhamaa turuu kan kaasan yoo ta'u amma garuu dhiyeenya tajaajila gaarii akka argatan kaasanii jiru. Ministeerri Deetaan Ministeera Fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa giddugalichi rakkoo fayyaa hawaasaa furuu keessatti gaheen inni qabu guddaa akka ta'ee fi Ministeerri Fayyaa deeggarsa barbaachisu hunda kan godhu akka ta'e ibsanii jiru. Yuunivarsiitichi gamoo ammayyaa hospitaala riferaalaa gobbaatti birrii biliyoona 2 ijaarsaa jiru hojiinsaa harka 90 irra ga'uusaatis ibsameeti jira.
Raashiyaan xayyaarota namaleeyyii Yuukireen 38 rukuttee khuffiifuu beeksiftee jirti. Ministeerri ittisaa Raashiyaa akka beeksisetti waraana Yuukireen naannoo bulchiinsa Kibbaa Kiriimiitti gaggeeffameen xayyaarota namalee baay'ee isaanii khuffiisuu isaaniitti kan himanii jiru. Haa ta'u malee haleellaa diroonii gaggeeffame miidhaan dhaqqabee dilas akka hin taane Mooskoon beeksiftee jirti. Waraanni Raashiyaa tarkaanfii deebii kennaa jiraachuu kan kaase yoo ta'u haleellichaa wal qabatee magaalaan Kiriimii riqicha Raashiyaa walii wal qunnamsuu irratti yeroodhaaf miidhaan hamma tokko ga'uu isaatii kan ibsamee jiru. Yuukireen michuuwwan ishii biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa irraa deeggarsa meeshaalee waraanaa jajjabaa argachaa kan jirtu yoo taatu waraanni waggaa 3 guute kun kan ammatti Mooskoo fi Kiyev gidduutti gaggeeffamaa jiru dhumaatii lammiilee baay'ee Yuukireenii fi lammiilee miliyoonaan lakkaa'aman Yuukireen irraa gara biyyoota ollaa kan akka Poolaandii fi Beelaarusitti akka baqatan dirqamsiisuu isaatii Aljazeeraa fi BBC'n kan dubbisiisan. Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan OBN FM Finfinnee 92 irraa qophaa'ee gara keessan dhiyaachaa kan jiru qophii waamaraa keenya kan ganama wixataati. Kan doggaa'usaa kanaaf qabannee amma kallattumaan gara oduu balballoomii tokko tokkoon ilaallu dabarra. Raayyaa ittisa biyyaa duudhaa injifannoo goota Adwaa dhaaluun birmadummaa biyyaa kabachiisuuf dirqama isaa cimsee itti fufaa jira. Itaamaajoor Shumiin waliigala raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshal Birhaanuu Juullaa. Fiild Maarshal Birhaanuun yaadannoo injifannoo Adwaa barana kabajame irratti ergaa jajjabaa qalbii nama hawwatu dabarsanii jiruun ergaa isaanii kana jaldeessa bakka isaa akkanatti qindeessee jira. Raayyaan ittisa biyyaa duudhaa injifannoo gootota Adwaa dhaaluun har'allee birmadummaa biyya kabachiisuu fi dirqama isaa cimsee itti fufaa jedhan Itaamaajoor Shumiin raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa. Uummanilleen gaachan biyya kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa utubuu fi deeggaruu qabaa akeekan. Guyyaa yaadannoo injifannoo Adwaa baranaa yeroo itti ijaarsa hidha haaromsa guddicha laga Abbaayyaa xumurree eebbisuuf jirrutti kabajuun keenna adda tolchaa jedhan. Diinonni Itoophiyaa kutaalee biyyattii garaagaraatti ajandaa uummanni ittiin walitti bu'u bocuun uummata nagaa dhowwuu fi hojiiwwan misooma gufachiisuu fi yaalanillee hojiiwwan ijaarsa piroojeektiiwwan gurguddoo gufachiisuu hin dandeenye borullee hin danda'anii jedhan. Raayyaan ittisa biyyaalleen aggaamii diinonni kallattii garaagaraatiin biyyatti irratti geggeessaa jiran qolachuu danda'ee jira jedhan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa. በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ግጭቶችን እየጠመቁ ህዝባችን በሰላም ወጥቶ እንዳይገባና በልማት ስራ ላይ ተሰማርቶ ከድህነት እንዳይላቀቅ ለማድረግ አቅማቸው በፈቀደ መጠን አፍራሽ ተግባር እየፈጸሙ ያሉ ጸረ ልማትና ጸረ ሰላም ኃይሎች ቢኖሩም Kutaalee biyya hedduutti walitti bu'iinsa babal'isuun uummanni nagaan bahee akka hin galle hojii misooma irratti bobba'ee hiyyummaa keessa akka hin baane warri socho'aa jiran hedduu. Warri kun haga humni isaanii danda'utti guddoo socho'an. Ta'ullee ijaarsa meeggaa piroojeektii keenya gufachiisuu hin dandeenye. Gara fuulduraattillee kun obduu ta'eefa. Kun kan ta'eef raayyaa ittisa biyyaa fi humni nageenya keenya dammaqinaan waan hojjetaniif. ማምከን በመቻላችን ነው። ወጎተን ሸነን darbanii fi Itoophiyaan Afrikaa keessaa cimtee akka hin baanee fi hojii walitti bu'iinsa babal'isuu cimsanii itti fufanii jiru. Uummata bilis baasna gaafii uummataa qabnaa jechuun gareewwan gara waraanatti galanii qabatamaanii kan isaan raawwachiisaa jiranii ergam diinot kennaa alaa ta'uu sirnaanii hubachuu qabnaa jedhan. Gareewwan hidhatanii biyyaa fi uummata isaanii waraanaa jiranii adda durummaanii kan isaan himatanii raayyaa ittisa biyyaa fi qaamolee nageenyatii kan jedhan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa raayyaa ittisa biyyaa diiguu fi filatanii jiruu jedhan. Gareewwan maqaa uummataatiin daldalan kunneen uummata isinii fi falminaa jedhanii saamuu buqqisuu fi ajjeesuu hojii misooma gufachiisuu fi dararuun alatti bu'aan buusan akka hin jirrelle Itaamaajoor Shumiin raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa kaasanii jiሩ። በሀገራችን እየተንቀሳቀሱ ያሉ ነውጠኞች እየተሽለከለኩ gareen lootee galtuu kun uummata isaniif qabsoofna jedhanii saamuu fi yakka hin taane irratti hojjechuu jeequ malee waan kanaa olii hojjechuu hin danda'an. Sababni isaa ciminni raayyaa ittisa biyyaa fi humna nageenya karoora isaanii kana fashaleessuu danda'e. ይህ የሆነው በሰራዊታችንና በጸጥታ ኃይሎቻችን ጠንካራ ተጋድሎ የጠላት ፍላጎት በመንከኑና ቅዠት ሆኖ በመቅረቱ ነው። gareewwan kunneen uummata keessa dhokatanii yakka kana waan raawwatanii fi raayyaan ittisa biyyaa ga'umsa fi tooftaa olaananii qaamolee kanneen adda baasuun tarkaanfii irratti fudhataa jira. Kanaanis injifannoon argamee jira jedhan. Kanaaf uummanni shira diinonni Itoophiyaa shiraa jiranis irraan hubachuun adda baasuun gocha isaanii ofirra qolachuu qabaa dhaamanii jiru.
Bulchiinsa magaalaa Hoolataatti piroojektonni garaagaraa hawaasa fayyadan hojjetamaa jiraachuu bulchiinsi magaalaa Hoolataa beeksisee jira. Hojiin ijaarsa piroojektootaa kanneen irratti dargaggoota hedduun ijaaruun carraa hojii akka argatanis godhamaa akka jirus kaafamee jiran badhaasa Waayilee dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Hoolataatti piroojektonni fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan 18 birrii miliyoona 100 fi miliyoona 65 hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Piroojeektiin kunneen rakkoo hawaas dinagdee jiraattota magaalichaa kan akkaan hiikan akka ta'es himameera. Piroojektonni magaalicha keessatti hojjetamaa jiran manneen barnootaa bu'uura boruu, kilaasteraa looniif lukkum, magariisummaa fi kanneen biroo akka ta'an kan ibsame yoo ta'u, dargaggoonni hojii dhabeeyyiin irratti gurmaa'uudhaan hojjechaa akka jiran himameera. Dargaggoonni gurmaanii piroojektota magaalichaa hojjechaa jiran carraan magaalichatti isaaniif baname bu'aa isaaniif fidaa jiraachuu dubbataniiru. Bulchiinsa magaalaa Hoolotaa bara 2015 gurmeessee ture. Akkuma inni nu gurmeessee tureen 2015 hojii hojjechaa turre. Baranas immoo carraa hojii kana arganne. Kapitaalli nuti ittiin moone miliyoona 2,400 fi 59 akkaatuma agiriimentii keenya irratti hundoofne wanta lafatti mul'atu kana lafatti buufnee hojjennee jirra. Waldaan keenya nama 8 gurmoomne dhiira 4 fi dubara 4 gurmoomne akkasuma qaama miidhamaallee of keessaa qabna. Nuti as keessatti carraa hojii arganne bulchiinsi magaalaa keenya carraa hojii nu uumee ofillee fayyannee hawaasa keenya fayyannee maatii keenya fayyadaa jirra. Piroojektota 18 yeroo karoorfametti xumurree tajaajilaaf ni oolchinaa kan jedhan hojii geggeessaa olaanaan mana qopheessaa magaalaa Hoolataa obbo Fiqiruu Haajilu piroojektonni kunneen birrii miliyoona 100 fi 65 kanneen hojjetamaa jiran ta'uu dubbatan. Piroojektota 12 fi kan subawanii sadarkaan isaanii fooyya'an immoo piroojektota biraas 6 qabna. Waliigala piroojektota 18 ta'an lootii 31tti qoqqoodnee ijoollee enterpiraayizii maayikiroo qoqqoodnee hojjechiisaa jirra. Piroojektonni haaraan miliyoona 156 hojjetaa irra. Bara kana piroojektota adda addaa, piroojektota keessumaa carraa hojii uumuu danda'an, piroojektota rakkoo hawaasummaaf dinagdee hiikuu jennee yaadne, piroojektota akka amma argitan kana kilaastera loonii fi lukkuu akkasumas immoo bu'uura boruu manneen barnootaa 2 jechuudha. Kaanis piroojektota rakkoo hawaasummaa dinagdee magaalaa keenya hiikamu qorannoo irratti hundaa'anii piroojektota kana hojjetaa jirra. Piroojektonni kun warri haaraan miliyoona 156 hojjetamaa jiru. Suphaa sadarkaa fooyyessuu arganne immoo miliyoona 9 piroojektota gurguddaa bal'aa ta'an magaalaa keenya keessatti hojjetaa jira. Piroojektonni kunneen carraa hojii uumuudhaan cinaatti hawaasa magaalichaatiif faayidaa guddaa qabaachuu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Hoolataa obbo Isheetuu Baqqalee himaniiru. Egaa waliigala piroojektota akaakuu 10 hanga ammaatti hojiirra jiran kana dargaggeessi keenya naannoo 1,898 kan ta'u irraa carraa hojii argatee fayyadameera kan jedhu kan nuti ilaalle. Gaafiraadhaan piroojektonni kun gaafa xumuraman bajeta mootummaa irraa coomni hawaasni argatu piroojeektiidha waan ta'eef naannoon hawaasa 32,000 olii kallattii fi alkallattiidhaan piroojeektii kanarraa hin fayyadama jenneeti kan ilaallu. Piroojektonni kunneen yeroo fi qulqullina barbaadameen akka xumuramaniif hordoffiin cimaan taasifamaa jiraachuu obbo Isheetuun himaniiru. Piroojektonni kun akkaataa karoorfanneen yeroo jedhan keessatti akka xumuramuu danda'an qulqullina isaanii eeganii akka isaan hojjetamuu danda'an deeggarsaaf hordoffii barbaachisaa. Koreen piroojeektii keenya yeroo isaa eegee sagantaa idileedhaan deeggarsaaf hordoffii hin taasisa. Keessattuu ajirri konistirakshinii abbummaadhaan piroojeektiin kun akkaataa jedhameen akkaataa diizaayinirraa taasisanii kwaalitii hojjetamaatti jiramu hojjetamaatti hin jiru kan jedhu ilaalaatti kan jiru ta'uu isaati. Kan dhaggeeffachaa jirtan OBN FM Finfinnee 92 irraa qophaa'ee gara keessan dhiyaachaa kan jiru qophii waamaraa keenya kan gana mul'ataatiin qophii waamaraa keenya tufee jira. Mana marii bakka bu'oota uummataatti miseensonni koree dhaabbii dhimma bishaan inarjii jallisii fi naannoo gammoojjii akkasumas caffee Oromiyaa piroojektonni tajaajila bishaan dhugaatiin Adaamaa ji'oottan hafanii xumuramee uummataaf tajaajila kennuu akka qabu hubachiisanii jiru. Ijaarsi piroojeektichaa harka 65 irra ga'ee akka jirus kaafamee jira. Miseensonni koree dhaabbii kunneen raawwii ijaarsa piroojeektichaa daawwachuu isaanii ibsameet jira.
Godina Gujii lixaatti barana lafa heektaara 4,900 irraa buna dulloomaa gamashuuf hojjetamaa jiruun hanga ammaatti harki 80 raawwatamu waajjirri qonnaa godinichaa ibse. Qonnaan bultoonni godinichaa aanaa hamballaa waamannaa baroota sadan darban hojjetanii hojii kanaan waan milkaa'aniif baranaas bu'aa caaluuf buna dulloomaa gamashuuf buqqisuun haaraan bakka buusuudhaaf hojjetamaa jiraachuu waajjirri qonnaa kan beeksisee jiru. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa hamballaa waamannaa obbo Gammachuu Halakee buna dulloomaa lafa heektaara 800 gamashuudhaaf horfamee keessa hanga ammaa heektaara 770 milkeessuu akka danda'an kaasanii jiru. Buna dulloomaa immoo lafa heektaara 600 irraa buqqisuuf horfamee keessa heektaara 500 milkaa'uu akka dandeessu dubbatanii jiru. Hojii buna sanyii filatamaan qopheessuun gana dhufuun dhaabuun gamanumaan raawwatamaa jiraachuu kaasanii jiru. Godina Gujiittiin barana buna dulloomaa lafa heektaara 4,900 irraa gamashuudhaaf horfamee hanga ammaatiin harki 80 akka raawwatame kaasanii jiru. Bunaan qacaramee lafa heektaara 2,900 irraa buqqisanii jiraachuun himameet jira. Dhimma bal'inaan qabanittaan hojii dabarruun hojiin isheetii qonna magaalaatiin kutaa magaalaa Galaanittiin oomishaalee qonnaatiin horsa loon adda addaan hawaasni fayyadamaa jiraachuun ibsamee jira. Girmaa Hundee dabalata qaba. Inishiyatiiviin qonna magaalaa magaalotatti hojiirra oolaa jiru qonna magaalaa babal'isuun fayyadamummaa jiraattotaa mirkaneessuun ala carraa hojii uumuunis bu'aa buusaa jira. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaanittis dargaggoonni waldaadhaan gurmaa'uun kilaastara qonnaa kutaan magaalichaa mijeesse keessatti hojii misoomaa aannanii irratti hirmaatan fayyadamoo ta'uu dubbatan. Erga jalqabnee olmoos naannoo ji'a 5-6 taaneerra. Jaaf 5-6 kana keessatti oomishaa fi erga birriitti qajaruu jalqabnee reefu ji'a 2 galleerra jechuudha. Ji'a 2 kana keessatti waan gaarii waan hojjetamaa jiru. Hanga leetira 60 gabaadhaaf atilees birrii 80 dhiyeessaa jirra. Horiin amma horii 40tu mooraa kana keessa jira. 40 kana keessa horii maadha. Kun immoo kan ilmaman 40 keessa amma kan ilmaman horii 15tu jira jechaadha. Horii 15 irraa leetirii 200 arganna guyyaatti jechaadha. Ganamaaf galgala ilmamanii leetirii 200 argatan. Magaalatti bakkeen gurgurtaa jira. Akkanumatti immoo reebsuullee jiranii isaan ifan kennaa isaan iddootti gurguranii jechaadha uummataaf. Hojii hojjechaa jiraniin dargaggoota kaaniifis carraa hojii uumaa akka jiran himaniiru. Carraa hojii nama biraatiif uumuuf warra hojjetan jiranii hojjetan ja'a jiranii isaan alatti immoo annarraa illee fudhatanii immoo annan magaalatti kan reebsanillee suuqiin 3 jiranii isaanis akkasumatti isaan jalatti nama gurguruuf carraa hojii uumanii hojjetanii jechaadha. Hojii misoomaa aannanii hojjechaa jiran cimsuun gara industiriitti ceesisuufis kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Kutaa magaalichaatti inishiyatiivoota qonna magaalaa hojiirra oolfamaniin qonnaan bultootaa fi dargaggoota fayyadamoo gochuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa akka jiru itti gaafatamaan waajjira qonnaa kutaa magaalaa Galaan obbo Alamaayyoo Caalaa ibsaniiru. Kilaastara qonnaa kutaan magaalichaa mijeessee dabalatee sheedota 46 keessatti saawwan aannanii 1,325 kunuunfamaa akka jiranii fi guyyaatti aannan liitira 30,000 ol gabaaf dhiyaachaa akka jiru himaniiru. Waliigala amma horii aannanii kana duwwaa irratti kan nuti uumne akka kilaastara misoomaa aannaniitti horii 1,280 karoorfannee horii 1,325 dargaggoo sheedii 21 irratti gashinee jirra. Sanaafis haala mijeessaa naannoo magaalaatti akka isaan itti hojjechuu danda'an gabaadhaanis walitti hidhamiinsa uumaa jirra. Walumaa gala gaafa isaan aannan laachuu danda'an yoo xinnaate naannoo liitira 30,000 ol guyyaatti argachuu akka dandeenyu itti hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Hojii misoomaa aannanii kutaa magaalichaatti hojjetamaa jiru ol guddisuufis horii sanyii fooyya'aa babal'isuu irratti hojjetamaa akka jiru kan ibsan obbo Alamaayyoon horiin 3,817 mala harka namaatiin diqaaloomuu himaniiru. Manni marii bulchiinsa naannoo Harrii kaabinee naannichaa dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuu murtee dabarsee jira. Manni marichaa irra caalaan karoora mana qopheessaa magaalaa bara bajataa 2016tti waajjira piroojeektii qindeessa dhaabbilee fi misoomawwan bu'uuraa magaalaa qopheessaa fi mana qopheessaa magaalattiitii fi labsii fooyya'insa mata duree galii fi taarifaa bulchiinsa magaalaa Harrii irratti mari'atee kan murtii dabarse. Kana waliin manni marichaa sagantaa bal'ina dhaabbilee fi bu'uuraalee magaalota jalatti karoora investimentii kaapitaalaa bara bajataa
kuma lamaaf kudha jaha qoratee sagalee guutuun raggaasisee jira. Manni marichaa bara biyyataa darbeerraa piroojektota lamaa fi piroojektota haaraa bara kuma lamaaf kudha jahaatti hojiirra ooluuf beellaman 29 karoora kanaan hojiirra oolchuudhaaf kan yaadame birrii miliyoona 242.6 raggaasisee jira. Manni marii bulchiinsa naannichaa wixinee dambii mata dureen galii mana qopheessaa magaalaa Harrii fi fooyya'insa taarifaa irratti erga mari'atee booda guraandhala 24 bara 2016 irra eegalee hojiirra akka oolu murteessuun ragaan biiroo kominikeeshinii naannicharraa arganne ni mul'isa. hojjechaa jiraachuu beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira lafaa magaalichaa kan ta'an obbo Fiqaaduu Girmaa bara biyyataa 2016 lafti tajaajila garagaraatiif oolu hektaarri 79 ta'uun qophaa'uu himanii jiru. Bulchaa nagaraa dabalata qaba. Magaalaa Shaggaritti waajjirri lafa kutaa magaalaa Sulultaa hojii lafa misooma garagaraaf qopheessuu fi inisheetiiviiwwaniif dabarsuu bal'aa hojjechaa akka jiru himeera. Itti gaafatamaa waajjira lafaa kutaa magaalaa Sulultaa kan ta'an obbo Fiqaaduu Girmaa hojiiwwan waajjira isaaniin hojjetamaa jiran ilaalchisuun yaada FM Finfinneef kennaniin bara bajataa 2016tti hojii lafa misooma garagaraaf oolu qopheessuu bal'aa hojjechuu isaanii ibsaniiru. Olmoos amma kurmaana lammaffaa kanatti hojii kana karaa karoorfannee raawwanne jechuun hin danda'ama jechaadha. Gabaasa qabnuun waan lafarrattis jiruun naannoo lafa hektaara 58 kan ta'u dhaqanii qopheessuu danda'u nurra ture. Olmoos amma ammaatti lafa tajaajila adda addaatiif oolu naannoo hektaara 79 ta'u qopheessinee jirraa jechaadha. Lafti qophaa'es dhimma barbaadamuuf ooluun barbaachisaadha kan jedhan obbo Fiqaaduun kanumaan wal qabatees inisheetiiviiwwan garaagaraatiif hojiin lafa misoomaa dabarsanii kennuu bal'aan hojjetamuus dubbataniiru. Kan qopheessine kanas immoo qopheessinee kaazinaa keessa teechisuu qofa odoo hin taane immoo misooma fi oolutu irra jiraata dabarsuu qabnaa jecha. Misooma adda addaatiif inisheetiiviiwwan qonnaatiif, himaataadhaaf, fayyaadhaaf, tajaajila adda addaatiif jechaadha. Investimentootaaf kan qophaa'an jiru. Isa kana naannoo hektaara 34tti siqu jechaadha. Kan dabarsinu kun murtiidhaan. Murtiidhaan darbaa nuti akka keenyatti lafoota qopheessine kana saayitii kana qopheessine waan qopheessineef san wajjiniin adda baasnee laandi yuuziidhaan wal simuuf dhiisuusaa qopheessine shaggariif ergina. Shaggar immoo kanarra dhaabbateet laandi yuuzis cheek godheet wanni nuti qopheessine kunis waan sirriidhaaf moo sirriidhaaf mitii kan jedhu ilaala. Waan kallattiin irratti kaamee irratti qophaa'e moo mitii kan jedhu ilaala. Erga laalanii booda dhimmoota isaan laalanii nu mirkaneessanii go'oon yoo jedhame qaama darbuu fi qabuuf dabarsinee saayitiiwwan darbuu qaban kana dabarsinee hojiiwwan misoomaa akka irratti hojjetaman godhamaa jechaadha. Qabiyyee lafaa kanaan dura rakkoo garaagaraatiin adda ba'an gara kaziinaa mootummaatti galchuufis hojiin hojjetamaa jiru guddaa ta'uu itti gaafatamtichi himaniiru. Hamma danda'amaa ta'e hamma lafa bulchinutti yeroo yeroodhaan qophii lafaa kana kan hafes lafoonni karaa adda addaatiin jiranis lafoonni mootummaa ta'uu danda'anii lafoota beenyan irratti kaffalee ta'uu danda'a lafoota ijaarsa ala irra diigaman ta'uu danda'a lafoota kanas immoo akkasuma jala jala asirratti hordofnee saayitii irratti hojjennee kaazinaa mootummaatti galchaa deemutu nurra jiraata. Olmosti kanas naannoo hektaara 67 kaazinaatti akka inni galuuf hojjechaati kan jirru jechaadha ammaatti. Kan dhaggeeffachaa jirtan OBN FM Finfinnee 92 irraa qophii gara keessan dhiyaachaa kan jiru qophii waamaraatiin qophiin waamaraa keenyatti fee jiran ammallee turtiin keessan wajjin haa ta'u. Naannoo Itoophiyaa jiddu galeessaatti malaamaltummaa ittisuuf hojii hojjetameen qabeenya uummataa fi mootummaa saamuuf ture birrii miliyoona 165 caalu oolchuun akka danda'ame Komishinii Naamusaa fi Farra Malaamaltummaa naannichaa ibse. Naannichatti malaamaltummaa fi hojumaata badaa qindooman ittisuudhaaf hojjetamaa jiraachuunis ibsamee jira. Itti aanaan Komishinaraan Komishinii Naamusaa fi Farra Malaamaltummaa naannichaa Faasikaa Geetaachoo akka himanitti miidhaa malaamaltummaan geessuun dursanii ittisuudhaaf hojiin hawaasa hirmaachisee hojjetamaa jiraachuu himanii jiru. Qondaaltonni naamusaan hojii kana gargaaran 900 ta'an leenjiin kennamee fi kan bobbaafaman yommuu ta'u kana malees hubannoo hawaasaa malaamaltummaa irratti qabu cimsuudhaaf bakka bu'oota hawaasaa 700,000 leenjiin akka kenname kaasanii jiru. Leenjii kennameen baatii jaan darban dhaabbilee tajaajila kennan keessatti hojumaata cabsuun hir'ina oodiitii fi weerara lafaa seeraan alaa dabalatee hawaasa irraan eeruun adda addaa akka isaan dhaqqabees kaasanii jiru. Kanarraa ka'uun hojii hojjetameen mindaa seeraan alaa kafalamuuf ture irraan hir'ina oodiitiirraan lafaa fi sababoota biroo wal qabateen saamuuf kan ture birrii miliyoona 165 hanirraa oolchuun akka danda'ame kaasanii jiru. Hojii malaamaltummaa ittisuun hirmaannaa hawaasaan godhamu cimsuun naannicha malaamaltummaarraa qulqulleessuudhaaf addurummaadhaan xiyyeeffannoo itti kennamee hojjetamaa jiraachuu kaasanii jiru. Jiraataan magaalaa Hosaanaa ganda Heexoo obbo Abrahaam Sugaatoo malaamaltummaa gocha uummataa fi misooma miidhuu waan ta'eedhaaf tokkummaadhaan akka irratti qabsaa'an kaasanii jiru. Naannichi haaraa waan ta'eef deeggarsa misooma dhuunfaan godhamaa jiraniin alatti malaamaltummaa
malaammaltummaa fi hojumaata badaa saaxiluun barbaachisaa akka ta'e jiraata kun kaasanii jiru. Lammii malaammaltummaa hadheeffatee hawaasaaf tajaajila barbaachisu kennu horachuu irratti xiyyeeffatamuu akka qabu kan jedhan immoo magaalichatti jiraataa ganda heetu obbo Abboostoo Ayyalati. Kanaafis hirmaannaa isaanii kan baatan akka ta'e kaasaniiti jiru. Itoophiyaa to'annoo qulqullinaa fi tajaajila istaandaardii idil addunyaa guute godhamuudhaaf hojjetamaa jiraachuun abbaan taayitaa madaallii beeksisee jira. Baatiiwwan ja'an bara bajataa kanatti laaboraatoorii sakatta'iinsa qulqullina oomisha inspeekshinii fi sartifikeeshinii oomisha alaa galchanii fi alergii mirkaneessuuf hojiileen garaagaraa hojjetamaa akka jiru ibsamee jira. Dhaabbata madaallii wal simsiisa Itoophiyaa Daayirektara Kominikeeshinii fi Maarketingii Takkee Biraaniin Itoophiyaatti sakatta'iinsa to'annoo fi mirkaneessa beekamtii idil addunyaa qabu kennamaa akka jiru kaasanii jiru. Akkaataa hojumaata kanaatiin dhaabbaticha Jibuutii dabalatee Finfinnee fi dameelee naannolee sagaleetiin qaamolee adda addaa waliin ta'uun tajaajila qulqullina qabu kennaa akka jiran himanii jiru. Dhaabbatichi daataawwan yookaan ragaawwan 6 bara bajataa kanatti qulqullina oomishaa fi tajaajila ilaalchisee dhaabbilee mootummaa 12 waliin hojjechuuf waliigaltee yoo mallatteessu dhaabbilee dhuunfaa garaagaraa wajjin qindoomina hojjechaa jiraachuu kaasanii jiru. Gama qulqullina oomishaa fi tajaajilaan madaallii wal simsiisaa teekinooloojiin fidee hojiirra oolchuudhaaf sochiin garaagaraa godhamaa akka jiru kan kaasan yommuu ta'u baatiiwwan 6 bara bajataa 2016 laaboraatoorii qulqullina oomishaa fi sakatta'iinsa 13 inspeekshinii fi sartifikeeshinii oomisha alergii fi alaa galchiitiin mirkaneessuun qulqullina garaagaraa kennamee akka jiru kaasanii jiru. Dhaabbanni madaallii wal simsiisan Itoophiyaa sakatta'iinsa laaboraatoorii inspeekshinii fi sartifikeeshinii sirnoota hojumaata hojii isaa kana ammayyeessuudhaaf tajaajila garaagaraa ammayyaatan gara biyyaa galchuudhaaf hojjechaa jiraachuu kaasaniiti jiru. Dhimma bal'inaan qabannetti to'ii dabarruun kitaabileen afaan Oromoo yeroo adda addaatti barreessitootaan barraa'an dhiyaatan aadaa fi seenaa hawaasaa bu'uura godhachuun yoo barreeffamanii dhiyaatan bu'a qabeessa ta'uun namoonni kitaaba dubbisan himanii jiru. Namoota kitaaba barreessanis qixawwaan barreessuu barbaadan sana fuulleeffatanii sirnaan irratti xiyyeeffate odoo barreessan hedduu gaarii akka ta'e kaasanii jiru. Abarraa Tashooma namoota kanneen dubbisee waan qopheeffate qaba. Kitaabileen afaan Oromoodhaan yeroo adda addaatti barreessitootaan barraa'anii dhiyaatan itti yaadamanii aadaa fi seenaa hawaasaa bu'uura godhachuu yoo barreeffamanii dhiyaatan bu'aa qabeessa ta'uu namoonni kitaabilee bitatanii dubbisan himaniiru. Namoonni muuxannoo dubbisuu irraa argatan irraa ka'uun yaada isaanii FM Finfinneetti himan kun kitaabni barreeffamee dhiyaatu ulaagaa irraa barbaadamu guutuu qabas jedhaniiru. Dhaloonni kitaaba barreessan ammayyuu kitaaba isaanii mooderni godhanii yaadanii yoo barreessanii gaarii natti fakkaata. Deebi'ees immoo kitaabni isaaniis istaandaardii isaa eeggatee baay'ee bareedee afaan keenya irratti hirkatee afaan isaanii dhaloota akka inni ta'u irratti afaan isaanii utuu isaan barreessanii baay'ee natti tola. Deebi'ees immoo ogummaa guddaadhaan kitaaba sana irratti hundeeffatanii utuu isaan barreessanii baay'ee natti tola. Akkasumas kitaabileen kunneen seenaa dhugaa bu'uureffachuu qabus jedhaniiru. Dubbisuu kan hin jaalladhu kitaabilee seenaa gootota Oromoo. Barreessitoonni garuu yeroo baay'ee akkuma intinii keessa jirutti akkuma dura barreeffamee jiru sana afaatti kan barreessan jiru. Inni immoo aadaa fi hawaasni intiniin keenya duratti hatamee waan jiruuf inni barreeffamarra jiruuf inni seenaa hawaasaa keessa jiru baay'ee garaagara. Dubbisuudhaan namni tokko ofitti amanamummaan gaaffilee kaaniif deebii kenna kan jedhan namoonni kun kitaabileen afaan Oromoo kan kana duraa caalmaatti barreeffamanii dhiyaachuu qabus jedhaniiru. Yeroo dheeraa dubbisuun wantoota garaagaraa bifa haaraa waan tokko baruudhaaf akkasumas immoo dhalootaafis haa xiqqaatu waan tokko keenya akka darbinuuf isaan na gargaara jechuun dubbisuu jechuun of ta'uudha. Guutumatti yoo dubbisne waa ofitti amannee waa tokko yoo deebisuu dandeenya waan haaras beekuu dandeenya. Kitaabota aadaadhaan wal qabatan kana iddoo gurgurtaatti illee baay'inaan barreessanii karaa irrattis ammoo yeroo baay'ee kitaabota afaan Oromoon barreessan baay'ee miti kan karaa irra jiran jechuudha. Kitaabonni afaan keenyaan barreeffame miti kan jiru karaa irratti yeroo ilaaltu. Barreessaa kitaabaa kan ta'an obbo Yoomiyyuu Mul'ataa immoo seenaa ogbarruu Oromoon wal qabsiisanii yaadannuuf kennaniin caacculeen ogbarruu afaan Oromoo ulaagaa barreeffamaa guutuun barreeffamuu kan eegale yeroo dhiyoo as ta'uu kaasuun kitaabileen afaan Oromoon barreeffaman baay'achaa dhufaniirus jedhan. Egaa seenaan ogbarruu Oromoo akkuma namuu beeku dhiyoodha. Keessumattuu caacculee ogbarruu guuttatanii barreeffamuu kan jalqaban kan ammatti fayyadamaa jiru jechuudha. Dhiyoodha barreessaa bara umurii keenyatti kan lakkaa'uu dandeenyu ergasii keessumattuu 80moota gara jalqaba akka lakkoofsa biyya kanaatti 80moota gara jalqaba kaaseeti egaa caacculee amma jedhe elements of literature kan jennu guuttatee kan barreeffamu jalqabee ergasii as kitaabolee qabiyyee adda addaa qabantu gabaatti dhufaa jiru. Gara jalqabaa kanneen akka asoosamaa walaloo afoolawwanis turanii
Egaa achiin duratti afaanota adda addaan namoonni adda addaa barreessuuf yaalii godhaniiru. Afaan adda addaan afaan Arabaan, afaan Faransaayiin, Saabaadhaanis garuu akkuma siin jedhee sirna barreeffamaa amma Oromoon itti fayyadamaa jiru ulaagaa isaa caacculee isaa guuttatee barreeffamuu kan qabe kitaabni afaan Oromoo barrisaa dhiyoodha. Isaa asitti egaa kitaabilee akaakuu adda addaa gabaatti dhufaa jira. Gara jalqabaa akkuma jenne akaakuuwwan wal fakkaatu turan asoosama walaloo kan akkasii turanii booda kana keessa kitaabni dinagdees kan fayyaas kan siyaasaas kitaabonni akkasiis dabalamaa dhufaniiru. Akaakuun isaanii bal'ataa jira. Baay'inni isaas akkasuma dabalaa jira. As keessatti rakkoowwan jiran numa jiru. Garuu akaakuutiinis baay'inaanis kitaabileen afaan Oromoo amma barreeffamaa jiran dabalaa akka jiraniin kanan taajjabaa jiru jedha. Namoonni kitaaba barreessan qixa waan barreessan sanaan fuulleffatanii sirnaan barreessuutu irra jiraata kan jedhan obbo Yoomiyyoon hojiin kitaaba barreessuus kan xiyyeeffannoo guddaa gaafatudhas jedhaniiru. Namni gaafa waa barreessu keessumatti yeroo dubbistu baay'eema filachuu qaba. Namni waan siyaasaa barreessu kitaaba siyaasaa akka addunyaatti jiru deddeebisee ilaaluutu irra jira. Inni walaloo barreessus akkasuma walaloo irratti fuulleffatee muuxannoo isaa gabbisuutu irra jira. Kitaabi saayikolojiitu gabaa keessatti baay'ee barbaadamoo jedhan gattaa'ee saayikolojii barreessuutti ka'a. Kan inni rifeer godhu kitaabota achiin dura namni faranjiirraa inni tokko rifeer godhee barreesse akka wabiitti fudhatee barreessa. Kan keenya immoo kanuma walii wabii godhatee barreessa. Boqonnaa wal jala jijjiireerraa kan hafe waan inni dabalee hin jiru. Hojiin kitaaba barreessuu, hojiin aartiidha, hojiin ogbarruudha. Waan namni akka barbaadetti keessa seenee bahee itti qoosuu miti. Hawaasi ogbarruu hin qabne, hawaasi aartii hin qabne addunyaa irratti hawaasa jijjiiramuu hin dandeenyedha. Inumaayyuu wanti ta'uun irra jiru akkasii. Egaa namni hundi waan kitaaba barreesse barreessan jedhamu. qajeelummaan karaa halaalaan ol jennee aadaa wal gargaaruu keenyaan ba'aa keenya qooddannee hojii bobbaane hundarratti meeshaa caalaa wal amanuu ijaarree kaayyoo barbaanne filannoo amansiisaa taanee ciminaan kan buufanne waliin kan ittiin qooddannu duniyaan keenya nageenyaa siinqee isaanii. Siinqee isaan tajaajila baankii dhalarraa bilisaa bu'uuraalee shari'aa irratti hundaa'e. Herrega qusannaa wadi'aa amaanaa herrega cheekiin socho'u herrega qusannaa mudaarabaa fi investimentii yeroon murtaa'e akkasumas tajaajila faayinaansiingii muraabaa filannoo barbaaddaniin kottaa siinqee isaan waliin hojjedhaa. Siinqee isaan tajaajila baankii dhalarraa bilisaa. Baankii siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti. Giddugalli gabaa waldaa hojii gamtaa itti fayyadamtoota tokkummaa keenyaa kutaa magaalaa Burraayyuutti ijaarame eeffamee jira. Giddugallichi aanaa kattaatti kan ijaarame yoo ta'u hawaasa magaalichaaf meeshaalee nyaataa bu'uuraa kan dhiyeessu akka ta'e ibsamee jira. Badhaasoo Hayilee dabalata qaba. Giddugalli gabaa waldaa hojii gamtaa itti fayyadamtoota tokkummaa keenyaa kutaa magaalaa Burraayyuutti ijaarame eebbifameera. Giddugallichi aanaa kattaatti kan ijaarame yoo ta'u hawaasa magaalichaaf meeshaalee bu'uuraa kan dhiyeessu akka ta'es himameera. Iddoon gurgurtaa ijaarame baasii birrii miliyoona 1,600,000 oliin ijaaramuu kan himan durataa waldichaa obbo Asras Qanaa waldichi akka aanichaatti meeshaalee bu'uuraa jiraattotaaf dhiyeessaa jiraachuu dubbatan. Akka aanaa Burraayyuu kattaatti daandiitii ol simaachooti qabe hanga Burraayyuu tokkoffaa sadaffaatii wal qabatee kan jiru uummanni asii fayyadamaa jira. Zayitii dhangala'aa mootummaan kan raabsuun gadi bu'aatiin sukkaaras wal qabatee mootummaan kan laatudha. Garaagartummaan birrii 80-90 jira qodaa tokko irratti. Yeroo meeshaan as keessa galu naannoo gabaarraarriin bu'a gadi asuma naannoo keenya. Waldichi aanaa kattaa keessatti meeshaalee bu'uuraa gatii madaalawaadhaan dhiyeessuun cinaatti dhiyeessii gahaas qabaachuun obbo Asraas himaniiru. Akka keenyaatti akka waldaa keenyaatti garuu dhiyeessii akka kuusaatti dhiyeessineerra magaazanas jira mana kuusaa keessas kaawwannee jirra. Asiis kan gurgurtaattis itti deemaa turre garuu dura manni kuusaas manni gurgurtaas tokkuma ture qorqorroo ture har'a garuu mana ijaarranneetti naannoo kanarra geenyee jirra. Kanaa booddee itti cimnee cibsinee dhiyeessinaa jechaadha. Waldichi hojiin hawaasa tajaajiluuf hojjechaa jiru gaarii ta'uu kan himan bulchaan aanaa kattaa obbo Katamaa Dame waldichi ammaas ciminaan hojjetee fedhii hawaasaa guutuudhaan sadarkaa naannootti dorgomaa ta'uu qabaa jedhan. Kaleessa maal akka turtaniin beektu har'a immoo waldaa taatanii jirtu miila keessanii lafa dhaabbattanii jirtu. Boru yuuniyeenii guddaa sadarkaa biyyaatti beekamtii argatu. Akkuma yuuniyeenii gurguddaa biyya kana keessa jiru yuuniyaan boo yuuniyeenii gurguddaan biyya kana keessatti ofirra darbanii biyyaa ta'an mootummaallee deeggaranii jiraatu. Gara sanatti tarkaanfachuudhaaf
kaayyoon keessanii fi galmi keessan dheerachuu danda'uu qaba jechuudha. Bulchaa ittaanaan kutaa magaalaa Burraayyuu obbo Addisuu Kabbadam hojiin waldichi hojjechaa jiru qaala'insa jireenyaa hir'isuu keessattis gahee olaanaa qabaachuu eeran. Qaala'insa jireenyaa keessatti yuuniyeenii isinii oliin jiruu fi qaamolee adda addaa waliin walitti hidhamtanii midhaan gosa adda addaa asitti arganne amma mana kuusaa keessatti argine kun kan suuqii irratti gatii olaanaadhaan gurguramu miseensa keessaniifis qaama uummata jiraataa as keessa jiruufis gatii fooyya'aadhaan dhiyeessuudhaaf qophaa'uun keessan tasgabbii gabaa mootummaan qaala'insa amma jiru kana gaddeebisuudhaaf yookaan tasgabbeessuudhaaf hojjetu keessatti shoora guddaa taphata waan ta'eetiif kana cimsitanii akka itti fuftan adaraa isiniin jechaa dhimma kanarratti deeggarsa karaa mootummaatiin yookaan akka kutaa magaalaa keenyatti akka aanaatitti kan isin barbaachisuuf halkaniif guyyaa isin bira dhaabbachuudhaaf waadaa isinii galla jechuudha. Waldichi iddoo gurgurtaa babal'ifachuudhaan hojii tana dura hojjechaa ture caalaa akka hojjetuuf bu'aa qabaa kan jedhan jiraattonni kutaa magaalichaa tajaajilli waldicharraa argachaa jiran gaarii ta'uu himaniiru. Meeshaalee bu'uuraa itti fayyadamnu gatii baay'ee fooyya'aa ta'een asitti nu dhiyaataa namni fagoo deemuun san barbaachisu meeshaaleen as keessa jiran gatiinsaa haala gabaa jiruun amma baay'ee fooyya'aadha.